Murano Serbia. Ficou delícia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاح يا كيس نجلتني نجاح كم بقى نجاح نجرتني ما رمود كيسنو وانا سنجاف النو شريك أو سنجاف الناك شير نوجوتني شريك نوجوت هنجتون وايد إما لمي كنا كنا كأجل لوت كأجل سجلين تنا نجاح مو كبدي موتي نمني يو شير قده ها ربي فياسي كنا قرت ربي وكان كبا كان يلاسي هم بيسه سجله cinqii sammara keessa haasema sana yette isin hundi keessanu dhiirris dhalaanis sheer godha yoo sheer goone sheeri furmaata qaba tokkoffaa sagalee namaaf tahaa jechuun maal jechuudha ma'anaa isaa beekumsi barbaachisa jechuudha irraan tanatti jechuudha sagalee jechuun sagalee namaa tahaa jechuun sagalee taanuuf tana akka fakkeenyaaf sheer goone sagalee kanuuf deemee hamma wallaala keenyatiin warra dhimma kan harkaa qabu rabbii gaditti dhimma lammiilee keenya kan harkaa qabu kana jira isin galaami rabbii gaditti nama furmaata nuuf godhu jira rabbi jara gubbaa jira malee kanaafu jara kana biraa gahuuf sheer immoo dirqama keenya sheer godha billaalee ka rabbi sheer godha rabbiin si qaybate sheer godhi sagalee teetara sheer nu godha
lammii keetii jettee sheer goota anaa fi miti nalla jibbitu as keessa kana jibbu jira martuu jira jechuudha. Sammara dhiisitti rabbiitti sheer godhi sagaleen teenatun deemtee hawaasa bira haa geettu. Icciitii waan kanaa nuti baruu barbaanna. Arraan tanatti lammiileen keenya akkasii argaa jirtan kana dhumutti jira. Numarti nuni dhumna foorumii kanaan dhumuun keenya akiid dhibbaan dhibbatti jechuudha. Dhibbaan dhimma dhumuun keenya wama jiru. Kana shakkii godhina wallaahi shakkina. Sinigalle dhumuun keenya foorumii amma itti jiru kanaan dhumachuun keenya ani shakkii takka illee hin qabu jechuudha. Sinigalle kanaafuyyuu sheer godhaati nuti amma waa an akka mataa kiyyaatti waa gaafachuu barbaada. Agarte gaafiin ani gaafachuu barbaadu gaafii fakkeenyaaf haga ammaatti icciitiin mana hidhaa kun ilaa haga ammaatti nama kamiifuu galee hin jiru. Si galee abbama fedheefuu galee hin jiru jechuudha. Maal yoo jettan maaltu rakkoo qaba? Mootummaa Saudi Arabiyaatu rakkoo qaba. Mootummaa keenyatu rakkoo qaba. Hawaasa keenya rakkoo qaba moo warra hidhame kanatu rakkoo wayii qaba. Kana adda beekuun nurratti dirqama jechuudha. Kanaafuu sheer godhi. Obboleettii akiraa obboleessa akiraa sheer godhi sagalee taanaa fi ijoolleen sun marte nutti iyyuu jirti. Jarri miidiyaa gubbatti walaaltee nutti iyyuu jirti. Nullee miidiyaa kana gubbarra iyyanna hanga gahee hanga caarraan keenya nu gahee nuti keessa galutti sagalee yaa ta'uun keenya dirqama. Kanaafuu billaa aleeka sheer godhi. Sheer godha. Sheer godhaati lammii keenya waan tokko baddaa. Namoonni gariin yookaan aktiivistummaa silaalaa yookaan sheekummaa silaalaa yookaan hayyummaa kee silaalaa. Arraan tana hayyuu keenya san caalaa sheeka keenya san caalaa namni rakkoo Saudi Arabiyaa beeku jiraataa biyya kana yookaan anaafis asii jechuudha. Sinigalee biyya kana jirra arguutti jira dhagahu jirra warri biyya biraa dhageettii qaba. Fakkeenyaaf osoo aktiivistiin biraa dhufee yookaan kan biyya Ameerikaa irraa warri fuula hedduu qabu seenii akka waan rakkina kana guutuu quba qabutti si fakkaata. Anaa miskiina kana beeka dhimma rakkina biyya kanaa jechuudha. Sigalee anaatu as jira. Anatu halkanii guyyaa irra bilbilan natu beeka. Nama biraa sagalee guddaan eegin. Sagalee guddicha gaagartee aljazeera guddaan eegin. Sagalee guddaan asirra ka'a. Sheer godhi. Sheer godhi lammii keetiif sheer godhi. Wanti nu haasofnu kun miidiyaa irra haa deemu. Diqqaa guddaan ajandaa nuuf haadhatu sheer godhi. Billaa aleeka sheer godhi rabbii fayyaa see kenna sheer godhite asunu fida nama. Nama fida yoo sheer goote wanni kun deemee biyya godhan ta'a. Wanni kun deemee agartee warroota hojjettoota mootummaa bira godhan jechuudha. Kanaafuu furmaata barbaanna. Furmaan nuti barbaannu ar'aan tana qaata ijjinaa nam takka nu dhagaa hin jiru. Ar'aan tanatti nuti wanti nuti barbaannu sababa barbaanna. Yaani an akka misaatti waa gaafachuu barbaada jechuudha. Wanta an gaafachuu barbaadu mee sababuma namni keenya kun hin galleef rakkoo mallaqaati moo? Rakkoo mootummaa Saudi Arabiyaa kana moo? Mootummaa keenyatu mallaqa dhabe. Yoo mootummaan keenyatu mallaqa dhabde ani akka mataa kiyyaatti waan ofirraa kafaladhee galu nin qaba. Sigalee nama sanirraa yookaan obboleessa kiyyarraa ka achi kee jiru sanirraa waan tikkeettiin xiyyaara biyya kanaa Itoophiyaa sotuu hedduu 500,000 san kafaladhee ni gala kan san qabullee ni jira kan qabne immoo irraa kafalla. Kana su'aala barbaanna jechuudha. Haga ammaatti icciitii waan kana wallaahi billaahi naaf galee haga ammaatti naaf hin gallan. Yoo nama biraati galee ani maadir hin beeku jechuudha. Sababummaa namni keenya kun hin galleef haga ammaatti sabab ka jedhu haga ammaatti naaf hin galla jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kee sheer godhaati yoo rakkina mallaqaa taate namni isin agartan suni guutuun isaa warra mallaqa qabu. Warra baadiyaa biyya Arabaa keessa dalagatee mallaqa qabuudha. Ofirraa kafaluu ni danda'a. Rakkinummaan hin galleef maa inni mootummaan keenya kun asiin dura yookaan waggaa tokko waggaa lama dura dhimma koronaa jedha. Koronaadhaa fi galuu hin dandeenye nama asirraa fe'amee Finfinnee bu'e mootummaan keenya biyya kana deebisa jechuudha. Sigalee nama 800 mootummaa Saudi Arabiyaa ofirraa gadi buusee Finfinnee galche mootummaan kun uf duuba deebise. Achirra gaafa yeroo namni waa gaafatu dhimma koronaatiif jedhan ar'aan tana mee koronaan silaa wal keessa bade kun kan ta'eeti sababa gaafanna. Yoonin mootummaan biyya kanaa kun yookaan namni kun warri waraqaa hayyamaa hin qabne biyya kana keessa maa dhufeef ni qixaatama qadiyaan jiraate namni sun martinuu qadiyaa ofirra fudhannee balleessaa keenya biyya namaa dhufnee jirra
biyya namaa kan dhufnes jijjiiruuf yookaan maatii kan jijjiiruuf malee dhimma biraatii fi miti kanas fudhannee tahammallee qadiyaa sun ofirraa finna. Amma nuti qadiyaa nurra jiru maal inni mee? Qadiyaa nurra jiru qadiyaa kamiin gara kamiin? Balleessaan keenya mootummaa sun darbee balleessine mootummaa Itoophiyaatti balleessine. Amma kana kan nuti barbaannu amma sa'a kanatti gaafidha. Sababa barbaadan silaa dhumuu sarra namni qaatumaa bar namni isin agartan suni guutuun isaa dhumu jira. Dhibeen amma ijoollee keenya qabate kun dhibee addan cina dhibee walirraa walitti ta'u jechuudha. Dhibee namatti taru dhibeen kun guutuun dhibee agartee yookaan nama san guutuu gaafatu jechuudha. Sigalee san qofaa miti. Qaraarri amma as deemaa jiru qaraara agartee yookaan yoo sitti himanitti waan baay'ee sodaachisu jechuudha. Sodaatu jirra haga ammaatti nuti lubbuun teenna warra qabame san wayya warri qabame fuultaka qabame mahidha jira guyyaa fi eeggata hin galaa hin du'aa san rabbitu beeka jechuudha. Nuti har'aan tana warra sammaraayuu hin geenne jechuudha. Walumaa galatti mee sababnummaan namni keenya kun hin galle billaa aleeka mee warrummaan biyya bulchu abbootii keenya irraa qabe abbootii amantaa irraa qabe nuti birmannaa sin gaafanna. Wallaahi billaa an akka ilma Oromoo tokkotti akka nama biyya baqaa jiru tokkotti birmannaa sin gaafanna. Namni martinuu birmannaa jechuudha. Walii birmatu isin gaafanna yaafira. Yoo dhuguma rabbii san mootummaa Sudarbiyaa kun qixaata lakkan hin kennu jedhate mootummaa keenya nu dide addunyatti nu mootummaa keenya kun addunyatti nu iyyaa kan fuudhu. Yoo lakki mootummaa keenya kun beekaman nu cal'ise abbaan fedhe haa du'u dhaga'uu hideetu nu cal'ise warri nuti warri dhalle maatiin keenya jechuudha. Maatiin keenya haadhaaf abbaan keenya obboleeyyan keenya gabbaa ta'e mootummaa kana kokkee qabu. Furmaa nu qabnu tana lamaan malee furmaata biraa hin qabnu. Kanaafuu sagalee tana sheer godhe. Nuti amman kana ka barbaannu wallaahi birmannaa barbaanna. Nama nu birmatu barbaanna yaafira. Nama isaa kan nu birmate lubbuu keenya oolchu barbaanna jechuudha. Lubbuu keenya barbaanna. Nuti biyya kana keessa katee nu dalagannee nama uf jijjiirree maatii jiraachaa isin martuu ni beektan jechuudha. San qofaa miti nuti waa maraafuu nuti ilmaan Oromoo jechuudha. Keessattuu ilmaan Oromoo nuti warra biyya kana keessa ta'ati maatii keenya jijjiiranitin sammuu keenya waan akkasii haa ture jechuudha. Har'aan tana dhimma san guutuuf keessa hin qabnu. Har'aan tana yoo qabame amma jireenya nama jiru kanatti uf jijjiiree maatii kee jijjiiree waan akkasii sammuu kee keessaa badee jira. Lubbuun jiraadhaa. Yaa rabbii kee gara maatii kiyyaa gara maatii nagaan gala malee dhimma biraatii miti wanti amma na yaachisuun amma yoo qabame maafi mishkilata yoo qabamte gara biyya abbaa keenyaa gaa'initiin ofirraa kolfaa yoo qabamullee namni har'aan tana qabame abboon wayi qabame wayi du'a cinqii jira dhibee jira mana isa keessa waan akkanaa kana jira waan akkanaa kana jechuudha. Amma nuti birmannaa sin gaafanne atillee piliis rabbi jecha sheer godhe warri sagalee kan dhageesse sagalee miidhamtoota kan dhageette caarraan kun anaaf sarallee qawwuu isaa waan oolle. Qaraarri amma ideemu kun bulii 16 arri guyyaa 4 mooshamu arme guyyaa 4 mooshani kana booda yookiin martuu asirraa dhabamneetiniin namu haganaa nu wayyuu hin qabnuti sagalee kana sheer nu godha. Rabbi sagalee kana sheer nu godhi har'a nuti birmannaa gaafanna. Wallaahi nama qilleensa Itoophiyaa san keessa jiru nama qilleensa Oromiyaa keessa jiran birmannaa gaafatu barbaanna. Abbootii amantaa abbootii gadaa abbootii warra mootummoota guutuu birmannaa gaafanna. Akka lammii tokkotti akka lammii biyya Itoophiyaatti birmannaa nu barbaachisu. Lammiin keenya dhumutti jira. Maan namni keenya nun baratu namni keenya kun hagayoom lubbuutan hagayoom lubbuu rabbi qaalessa kana bilaash godha. Lammiin biyya biraa lubbuu nama tokkochaa waaruuf xiqqaa guddaan eeshaan guutuu walitti baasetiin lubbuu san biraatti. Nu har'aan tana namni rayyaan dheengadda boollatti hir'atanii fi namni hidhaa jiru garaagarummaan qabu. Qilleensa akka argannu har'aan tana. Ilmaan Oromoo warri hidhame sun sabaaf sablammii Itoophiyaa hidhame sun guutuu isaa qilleensa argatan jiru namni keenya. Kiisos baafate taa'u jira. Kanaafuu birmannaa baafannuti wallaahi ani akka mataa kiyyaatti jechuudha. Warra biyyaa mootummaa ta'e warra abbootii amantaa ta'e hayyoota keenya ta'e ani birmannaan gaafadha akka mataa kiyyaatti nu birmadhaa dhumutti jira kanas sagalee taana nu dhagaa hin jirtan amma nuti dhimma lubbuu irratti birmannaa gaafa nu birmadha. Wanti amma nuti labsuu qabnu nu birmadha. Xiqqaa guddaan keessa nu birmadha. Warri Eeshiyaa, Awurooppaa, Itoophiyaa guutumatti warroonni biyya kamoo jirtan nu dubbadha. Nuti dhumutti jira ilmaan keenya dhumutti jira. Ani kana ajaa'ibe warrummaan biyyaa sun jechuudha. Warrummaan biyyaa sun maa nu cal'ise jechuudha. Warri biyyaa maa nu cal'ise warri haadhaaf abbaan keenya maa nu use. Yoo mootummaan kun dhimma biraatiillee siyaasa biraatiillee asirratti dhiibbaan duraan gahe waan nuti irra dhalane sun maa useedhaa baran maa usa nutti
bola zaki asa dheeressa jiraatti illee asirratti yoo qaba dabaladhu kanaafuu sheer nu godha. Ani asirratti wanti naasa'uu barbaade ija nama gartu wanti dhatte Oromooni dhugaadhaan nuti har'a mana kana keessa jirra malee boruu bakka jirru hin beeknu. Dalagatutti hin jirru mana keessa taa'uu jirra qixxee maallaqa biyya dabarfanne as deeffatu bira jirra. Maaliif jennaan biyya kana keessatti yoonii fi hin hojjetin karaa baan keessatti ibsannu kun maallaqa bishaan maallaqa wanti hundinuu maallaqa jireenya biyya namaa namni hin beekne tokkollee nu hin jiru. Har'a osoo haadhaaf abbaa kan bira jiraanne hedduu gammanna. Asirratti qabxii hedduu kaasuu barbaada. Ani akka mataa kiyyaatti kan rakkoo tana keessa biyya bu'ee biyya tana deebi'uu barbaadullee jira. Kan akkasii dhufu jirullee jira. Kanallee dhaaba biyya teenya keessatti hoggaanii fi buutan biyya biraa fiizaadhaan deema. Yoo rakkatan achi keessatti barandaa taa'aa dalagadha. Wanti biyya tana teessan as deebisu tokkollee hin jiru. Qabxiin lammadaa haadhaa fi abbaan keenya nuti ganaa biyya kanarraa wanti maallaqa dalaynee maallaqa isinii erginu tokkollee nu hin jiru. Kana jala sarara nuti ofii keenyaafuu waan nyaannee dhugnu dhabnee jira. Waan biyyatti akka wanti keessa kaayyannee xiqqaatu guddatu sanas deeffannee bakka nyaachuu bira jirra jechuudha. Kanaaf mootummaadhaatti gabbaa fincila kaasaa siyaasa keessaa bahaa xiyyeeffannaa keessan kana godhaa mootummaan tokko fakkeenyaaf humna guddoo qaba dandeettii guddoo qaba. Biyyoota isaa wajjin walii galan kan hariiroo walii qabanii irraa xiyyaara riqeeffatee jechuudha yoo waan biraa dhabee lammii isaa biyya takka keessaa guurrachuu danda'a. Garuu nuti mootummaan keenya nun jaalatu waan kana waan godheef takkallee hin beeknu. Kanaafuu mootummaan waan kana itti yaadee uummannis itti yaadee haadhaa fi abbaan keenya fincila nu kaasanii yoonii fi dhimma kanarratti nuuf xiyyeeffatan nuti nuuf baay'ee gaarii. Nuti har'a mana kana keessa jirra malee wallaahi boru bakka jiru takkallee hin beeknu. Hiribni nu qaban jiru nyaannee dhuguutti hin jiru. Boru rakkoo tana keessa yoo mudanne waan takka gaabbuuf ta'e sana immoo isinillee wanti isin itti gaabbitan maali beeytanii warri maarma keessa amma noomma namni 2-3-4 nolaalee asitti ibas teenyee foormishiina kana gaggeessinu yookaan ammoo haala ijoolleen biyya tana keessa jirtu fuudhee isiniin ga'u kanallee dhabuuf ta'esan. Booda tunis takka gaabbiidha. Kanaafuu osoo rakkina san guutuu hin mudanne qaraara guyyaa 16 kan nuti as deemu kana duratti mootummaattis fincila kaaftanii xiyyeeffannaan keessan kana Awurooppaa Eeshiyaa biyya hunda keessa jirtan dhimma ijoollee Suudiidhaa ta'e irratti xiyyeeffatanii irratti birmannaa nu godhanii rakkoo kana keessa akka furmaata nu kennitan kabajaan isin gaafannaa hedduu isin jaalannaa maatiin keenya immoo hin taa'ina haadhaa fi abbaan keenya hin taa'ina warri maatii qabdan hogga dubbistan dhimma kanarratti akka hiriira bahanii mootummaadhaatti fincila nu kaasanna hayyoonni gurguddoon piroofeesarri ummanni kun hundi nuuf dirmadha lubbuun namaa takka nuti biyya tana keessatti rakkannee dhumuu jirra cinqii keessa jirra akka itti gabbaa nu hin qabnu dalagachuu hin dandeenyu hojiin hin jirtu kaamaneedhaa keessatti dhumuu jira nutillee boru rakkoon kanamaan nu mudata kana nuuf yaaddanii nuuf dirmachuu qabda yaa firaa kana isin dhaammannaa meetti fi abdii. Nuti amman tanatti galuu barbaanna wallaahi dhimma takka hin barbaannu. Osoo karaa nagayaa jira. Karaa nagayaatti galuu barbaanna. Nuti ammas jechuudha wanti nuti barbaannu yoo jiraate galuudha kalaas waan dhimma biraa takka hin qabnu nagahaan galuudha. Lammiin keenya achi du'usanii ana wanti nuti barbaannu barre osoo mootummaan keenya kun hin barre yaa firaa ani mallaqa dhabe waan itti isin galchuu dhabe uf danda'anu jedhe wallaahi uf dandeenya jechuudha isin galee. Namni suni guutuu isaa namni riyaala Suudii 500 asii dalagatee biyya buufne jiru 2,000 maatiin isaa maa qotiyyoo horii gugurre irraa guree galbee ni galfatu. Arranta lammiin keenya 10,000 ol guuree machi dhumu suni guutuun isaa dhimma mallaqa dhabiisatti moo mootummaa kana rakkina biraa qaba. Nuti ammallee furmaanni warra jiru furmaan nuti qabnu yoo jiraate warra biyyaati. Nu birmadha abbootiin amantaa abbootiin gadaa. Abbootiin aangoota warri mootummaa keessa warri caffee warri paarlaamaa warri gandaa warri qabalee guutummaatti nu birmadha dhumutti jira wallaahi dhumutti jira jechuudha sigal namni isin agartan sun guutuun fayyaa hin qabu qaraarri amma deemaa jiru kun bifa haara waan nama ol gubbatti ol guuruu wadan kun Suudii waan jette rumaan geessi qaraara bee qaraarri amma deemu kun nama hamla jira ammallee bulii 15 booda hamla jira hamlaa kana keessa warri achi jiruu fi walitti gaafa dabalaman dhibbarraan dhibbaa agartee cubburraan cubbuu dabalatu malee furmaan takka hin jiru furmaanummaa isin ta'in dura akka takka illee hin jiru waa nu birmadhaa nuti amma tanatti birmannaa gaafan nu birmadhaa osoo nuti lubbuun nu dhaqqaba wallaahi nu dhaqqaba biyya kanatti namni kabaja qabu takka illee hin jiru kabaja takka hin qabnu taa gammaatti kabajaan takka kabajaallee hin barbaannu ulfi jalaallee hin barbaannu
wanti barbaannu gara biyya keenya galuu barbaanna yoo biyya keenya galan duune iran wayyaadha tallajaa biyya arabaatti shamne tallajaan guutuun nama keenya guutame shamee jira namni keenya biyya kanatti beelan saaxilame kan ala jiru kun walumaa galatti maali rakkinni kun marti gale yaa firaa warri biyya keessa nu dhagaya sagalee keenya kana warri biyyaa nu dhagaya nurraa amana wallaahi rakkina guddaa jira nuti nammas ta'e kun forjidedha jireenya namaa keessa jiran forjid amma saa kan hutu noonu qaban hin beeknu saa kana yoo nu qaban takka hin beeknu dubbiin hammaatti akka duraa miti namni dura jechuudha yaa firaa dhagaa dura namni warri xiqqoo waan biraa namaa wal qabu quba wal qabu manfuhaa keessaa bee ganda arabaa kanatti bakka manu gallu kuni ganda arabaati waan silaa argannu waan silaa namni nu fidu guutuu isaa gara arabaa dachaati manne manu keessa kun akka waan fakkeenya shuggaa aayilaa arabaatti 16,000 qabatan 16,000 jechuudha wanta ati arabarraa fuutu arabarraa deebite jechuudha jarumaa dachaati sini galee namni jireenya kanarraa namni takka waa lubbumaan jiraachuu dhimma lubbuu jiraachuu ta'a jechuudha amma haaraa keessa deemanii namni Itoophiyaan takka yooniin bakka biraa galte atillee namni lubbuun jiru gabbaa'uun dhiisu waa nyaachuun dhiiftu yookaan sawaqa waa si fidaa mere ganduma nu gallu kana yooniin agartee aalam tokko jaannu arge ka as galu abashiis nyaata abashii as gala sirra bilbila mootummaa manaasi guuttachuudha amma sa'a kana keessa qabanis jirti ganda haaraa arabaa keessa ganda arabaa galte amma leessa qaba jechuudha sinigalee bakka jiru mara nutti xiyyeeffatanii nama keenya guutumatti cinqu jira jechuudha san qofaa miti warruma iqaamaa qabu warra waraqaa ayyamaa qabu warra dingata karaa manfoo irra gahe osoo iqaamaa isaa hin gaafatii may dhageessan duraan arabni yoo si gaafatu mootummaa kana anta fi iqaamaa sin jette arraddan iqaamaa sin gaafatu fiizikaalii keessa ilaalte asii si qabdee sitti shumeessi warrummaan waraqaa heeyyamaa biyya kanaa mindaa mootummaa kafalu arba washiin isaa hidhameetiin dalagaa firra biis ta'eetiin gabbaa ammallee tormaan tokko booda biis qabamarraa jechuudha kuni nu xiyyeeffatanii bakka jiran mara dhuftu jiran jechuudha dhimma wal dhabdee mootummaa lama taatus warri biyyaa nuti har'an tana nu birmatee abbootiin gadaa walumaa galatti sheekii qeesii barataa barsan keenya guutuun nuuf iyyee ilmaan keessan kana galfadha maal adhaaf abbaan kanaaf lubbuun kennitu ani jechuudha akka mataa kiyyaatti haadhaaf abbaan kiyyaa lubbuu kee baasanii kennu haadhaaf abbaan kiyyaallee mootummaan kun yoo barbaade qaleessi ajjeesu biyya kee jirta gadi baay'eeti mootummaa kana iyyi furmaanni jiru warra biyyaatii fi mootummaa keenya harka amantas waan fetan jedha waan fedhe haa ta'u mootummaan kun yoo jibbawii irraa qabaatellee rabbi jecha rabbii isaan gootan akka na jedheetiin nu galchuu qaba nama lammii ifii kana namni nama ta'uu namni nama qarqaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha jedhan akka ilma namaa tokkotti mootummaan kennannee nu qarqaaruu qaba nu bira dhaabbatuu qaba nama kumaatamaan nama dhumu jira kumaatamaan namni isin agarta kun warra akka caarratti jawaala qabateeti waraabe kan jawaala qabe jira maxruub warri gaafa naajiraani qabame ijoolleen naajiraani warri gara kaamisi gaafa gaara ol deemu koronaa keessa qabame guutuun isaa haga ammaatti manxiqaa warri riyaadin seenin warri jidda makka seenin ganda arabaatti warra gubatu jira kana guutuu haga ammaatti sagaleen keenya awwaalame jira mee hamma jiru ammaatti shamarran oromoodha shamarri oromoo kama fedhe haa ta'u sagalee dhaguu jirra sagaleen jiraa jirti hin jirtu jawaalan qaban irraa guuran mamnuu jawaalan waraabamtu daa'imman wajjin daa'imman qaddoo namni saafa qaba micaariyyaa kiyyaa tokko daa'imman wajjin jaartii irraa qabamtee baatii 4 badde amma dheengadda argate yoo argatu daa'imni sun hin jiru du'e ka akkanaa isaafa qaba daa'imman xixiqqoon ijoolleen teenna waan isa jaabu keessa namni waggaa tokko waggaa lama dura biyya arabaa kan damni daa'ima qabu kabaja qabu sin qaban daa'ima wajjin namni sababa mushurxaa tanaati daa'ima akkuma ilmoo dhale xiqqaa guddaa dhaluun ta'e faashin ta'e namni jaartii qoqa ilmoo qabu jiru ilmoon sun marti hidhatti guuramte kagala jira nama gaafa duraa san bichaa nama 300 keessa akkana gale nama akkana san malee daa'imman sun guutuu ishee tallaa jaarabaa jirti qixxeen jiraa tallaa jaarabaa jirti jechuudha tallaa jaarabaa wallaahi dhumatte daa'imman oromoo sun guutuu dhumatte tallaa jaarabaa jirti jechuudha dhumatte hin jirtu bilbila abbaa tan gaafadhaame warri achi dura qaban namni biyya kanatti furmaata argate gaafa namni 40,000 galasan namni marti waan galu seanii nama dura qabame kama qaballee uldaan namni gaasan qabame nasiiba maashaallah lee kajiya takkajiya lamatti osoo bangayin biyya bu'e
namni achi dura waggaa lama waggaa sadi qabee gammaatti miidhaa jira. Lubbuun ilmaan Oromoo lubbuun ilmaan sabaaf salammii Itoophiyaa guutuun dhumatu hojjeta jechuudha biyya kanatti. Kan isin agartan kun warra jawaala qabatu nu agarsiisa. Ka jawaala qabu isaa qabu. Kanaafuu nuti birmannaa barbaana billaalee kan nu birmadhaa. Nu birmadhaa. Nu birmadhaa hayyoonni Oromoodhaa waan nuti duraa iyyaa turre guutuu keessa nuuf iyyadha nuuf iyya. Nuuf iyya. Nuti cinqii tana keessa teenne cinqii kana keessa teenne nuti gaafa hayyoon Oromoo dhamte guutuun keenya bu'aa turre. Ammallee akka himatti gabbaa sagalee nuuf ta'a bakka jirtan mara. Sagalee nuuf ta'a. Nuti kasirra nuti nama nuti ka barbaannu irraan taate nama nu birmatu barbaanna. Birmannaa akka lammiitti sin gaafanna kun. Akka lammii tokko sin gaafanna. Akka nama lammii rakkate sin gaafanna wallaahi billaahi. Biyya ormaatti bilaasha dhumu jira yaabo. Namni kee bilaasha dhumu jira yaabo. Nu birmadhaa. Birmannaa barbaanna waan takka hin barbaannu bas galuu feena bas dalagaa takka illee hin barbaannu wallaahi billaahi galuu fedha akka takka galuu barbaada jechuudha. Osoo lammiin ta'e akkatti dhiiga haqqistu wallaahi dhiiga haqqistu. Dhiiga namni dhiiga haqqisa dhiiga hin beektan. Namni tokko eega dhiiga haqqisee booda maal qabame maal tofaaf micaan kalee akkatti dhiiga haqqisuun du'e hin jiru jechuudha. Dhibee sun isa qofarra jiru nama irra jechuudha. Guutuun namni kun guutuun dhibee onnee qaba dhibee turuu qaba dhibee garaa dhibee guutuu gargaraa qaba jechuudha. Kuni guutuun isaa foormi kanaan gadi ba'uuf hin taa'u. Kanaafuu warruma hafe silaa kan du'e jira. Isinillee yaa warra maayidhaa warri harkaa jawaala qabdan yoo na dhageettan taata bakkuma jirtan maraa maqaa wal gaafadha. Namoonni amma isin talaja guutan kana keessa namni gammaatti maqaan isaa guutuu waragala jiru. Kan du'e suni maqaa isaa guutuu ebaluu kan jedhamu du'e nama gammaa warri isaa kan beena jira jechuudha. Ufii ka talajan beeraa kun reeffannaa keessan akkatti ol guutamee daradaramee qoraan fakkaatu kana maqaa isaa hin beekan. Bakkuma jirtan maraa namni akkuma walitti dhiyaatanii maqaa wal gaafadha. Maqaa wal gaafadha dandeettan maqaa walii barreessa. Wallaahi billaahi maaliifuu namni tokko gaafa du'a badduu jechuun du'a badduu du'a ikra badduu du'a duutee warri keessa hin bahe. Kan warri kee haga lubbuun jiru seenan keessaa hin baane. Seenan keessaa hin bahu har'a gala bor gala ammaa gala badii maal ta'e. Garaanuu nama sabbaru. Garaan nama sabbaru. Yeroo kana keessatti yeroo teknooloojiin ture kana keessa namni abbaan fedhe FB banateetiin waan fedhe gammachuu kana keessa nama ilma namaa iyyafatummaa jechuudha. Namni har'aan tana namni kamuyyuu maalees waan rabbi kanaan beekaniif malee namni lubbuun jiru har'aan tanatti namni akka umrii kiyyaa nama waggaa 20 olii waggaa 25 yookaan 16 olii namni feesbuuka qabu maatii fi argachuun dadhabu. Warri amma keessa nutti eeganiiti mee naa yaafadhu kun ni jirattee yaadda. Bar guutuun isaa warra yookaan warra lubbuun hin jirredha. Sigalee du'a badduu wanti nama seenasu du'a ati duutee warri keessa hin beekne kan maqaan keessa hin beekamnedha. Wanta amma hubuu beektan maanni nama du'e gaafatan maqaa isaa beeku warra isaan beeka. Warri isaa garuu quban qabu wallaahi harambeen isaa quban qabu jechuudha. Har'a galaa Suudii jiraanii qabamee bor dhufaa iftaan dhufaa amma gala baraka osuma akkatti eedu agartee seenaa akkatti qaaman hururtee yaadan hururtee haakira namuu gara adda baa jechuudha. Namni har'aan tana maqaa isaa guutumatti du'a kabajaa qabdu jechuudha. Har'aan tana nuti du'a fokkattu du'a duune maqaa keenya nun beekne du'a yoo duune nun awwaalle kan jiruudhaan jiru nama yooriin hirriba barbaade hirriba gaan argan ilma namaa ta'e kan lubbuun jiraatu nama keenya Oromoo qofa argan warri isaan gatan sun guutuusaa hirriba nagaa barbaadan hirribi nagaa maafi. Namni nyaata beela nyaata nagaan arganne jiru maalii qaba? Namni dhoobatee bishaan dheebuu bahuu hin dandeenye jiru maalii qaba? Namni qilleensa barbaadee isa argan mee rakkoo kana guutuu hammalee namni keenya sun guutuun isaa nama keenya ta'eef rabbiin kun agartee lubbuu akka horataaf malee akka jedhamee jedhana abbaaf san gaafadhame kubzii keessa takkatti nama afuriif hin beektan kubzii biyya arabaa ta'an nama takka maree afaan kaatu takka namni takka maree afaan kaatu san nama afuriif isii takka wal kenna jechuudha. Attira barumtummaa argata tun qada. Kanaan nyaatee ilmi agartee qaamni nama keenyaa irraa dhumate qaamni kun cittaa'ee qaamni ijoolleen hedduu viidiyoo garaabuu qaamni jiran maali wanti madaa'e qaama saalaa dhiiraa kanatti madaa'e jechuudha. Qaamni saalaa kun madaa'e ciccitee kun kaduu jira jechuudha. Kanaafuu nuti piliis wanti isin gaafannu nu birmadha. Wal malee waan qabnu
yoo aarnu raqabaatan illee nuti wal malee homan qabnu waan takka namni nutti aanu si malee ejju nu birmadha kanaafuu waan dhaggataniif galatoomaa sagalee kana immoo sheer nu godha inshaallah nullee sagalee ta'uu dandeenyu atillee bakka jirtu mara gabbay sagalee ta'i yeroo biyya bilbiltu yeroo maatii kee dubbistu rakkinna itti markan ijoollee kana rakkinni kun deemu sirra ga'a waan sirra ga'uu miti waan sirra hanqatu sayin ani dhibbatti yoo furmaanni jiraate karaan baname namni natoo xiyyaara amuratu hin jiru eti yaadachu yoo karaan kun hin baname yoo akka itti fufne numarti nu achi man achi jechuudha kanaafuu nuti tallaa biyya arabaa agartee reeffa keenya saddaduun qabanii nu birmadhaati nu galcha waan nu daawwattaniif galatooma.